Radio Dandi Haqa, Radio Dandi Haqa, Radio Dandi Haqa, Radio Dandi Haqa. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa egaa kan hordofaa jirtan qophii keenya guyyaa har'aati. Miseensi dhaaba Koongirees Federaalist Oromoo godina Arsii Lixaa aanaa tokkorraati paarlaamaadhaaf yookaan mana marii biyyaalessaaf dorgomaa ture tokko guyyaa har'aa dhaamsa cimaa qaba haala wayitaawaa irratti jedhaa jira. Egaa mee dhaamsi isaa maalidha? Suduudumaan gara isaatti isin dabarsa dhaamsa waliin dhageenye walitti deebina. Tole Hamza Galatoomii haallichi yeroon qabsoon keenya ka'ee Komsa irraa filannoo 2000 wal qabatee yeroo yerootti boqonnaa haaraa uumaa haala sadarkaa har'a keessa jiru kanaan kan baheedha. Kana yoo siin jedhu immoo bu'aa fi wareegamaa fi bu'aa hedduus kan agarsiisedha. Kana keessatti immoo nuti sabni tokkoomnee hunnoomnee cimnee yoo deemne immoo kallattii tokko irratti yoo sochoon akkaatuma saniin diinni kallattiin keessa seenee tokkummaa keenya kana diiguuf qabsoo keenya kana laaffisuudhaaf wanni inni hin goone takkaa hin jiru jechaadha. Kana yoo siin jedhu immoo haalli amma qabsoon keenya deemaa jiru kaleerraa haga dhatti fooyya'aa, kaleerraa immoo haga dhatti humna godhataa, irree tokko godhataa, injifannoolee hammana hin jenne galmeessisaa sadarkaa kana geenyee jirra jechaadha. Yeroo kana keessatti haala amma yeroo kana Oromoon gamaa keessatti hiree diinni nu miidhuudhaaf godheen tokkummaa nu keessatti uumame irree tokko nu taasise gamaa gamanaan wal tokko taanee afaan tokko taanee tarsiimoon tokko uummata kamaa jiru kana keessatti diinni qaaniidhaaf irreen isaa eegalaafteen qabdeen booda immoo amma immoo tooftaa mataa isaa jijjiiratee kallattii garaagaraatiin nu keessatti deemaa jira. Kunis maaliidha yoo jettu haalli amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiru ummanni Oromoo tarsiimoodhaan masakamaa jira, ummanni Oromoo waliin hoogganamaa jira, ummanni Oromoo walii wal dhaga'aa jira. Kana keessatti immoo diinni kallattii isaa hundaanuyyuu amallee nuuf rafee buleen jiru. Kallattii kanaan hojjifatamu kallattii kanaan nutti deemu. Haala amma naannawa yeroo ammaa kanaan nuuf ta'aa jiru kana keessatti hiriira naannoo godinaalee fi magaalota Oromiyaa ta'aa jiru kana keessatti diinni leenji'ee miiraa fi waan nu keessa jiru fedhii saba keenyaa keessa jiru bu'uura godhachuudhaan alaabaa gargarii qabachuudhaan afaan Oromoo dubbachuudhaan qeerroodhaaf dargaggeessaaf jaartii yaa'u keessatti maqsamee waan adda hin taane mallattoo gargara mul'isee wareegama garaan taaneef nu dabarsee nu kennaa jira jechaadha. Kana irratti immoo bakkeeleen cimee uummanni keenya afoo dhaabbate keessatti honga'ee galaa jira. Amma fakkeenyaaf yoo sitti himu kaleessa shamarree irratti keessatti wanni ta'e qaamni naannoo san irratti akkuma beekamu warra kibbaatiin kan wal daangessuudha. Yeroo armaan duraatis immoo leenjii naannoo kibbaa san irratti kennameef afaan Oromoo kan dubbatu kan immoo haala uummataa kan keessa beeku as nurratti maksanii uummata san irratti waan uummanni qeerroon hiriiraaf wal booda hiriira san keessatti dhokatee bakkee jiruuf meeshaalee fi ergama itti kenna. San baatee kallattiidhaan keessa seenee yeroo qaama nageenyaa yookaan qaama federaalaa argu dammaqsaaf humna fakkaatee akka nama tarkaanfii irra fudhatu fakkaatee itti reeba. Yoo reebu kanatti qaamni achiif gamanaa gamasii ergama qabu lamaan qaama keenya irratti dargaggeessa keenya irratti ijoollee keenya irratti jaarsa keenya irratti tarkaanfii fudhataa jira. Tarkaanfii jecha san godheen dhaabu ergama san achitti eega raawwateen booda ammallee qaama ergama lammaffatti deema. Maal godha? Poolisii Oromiyaatitti fiiguu yoo qaama nageenya Oromiyaa qaama nageenya Oromiyaatitti fiiguu jidduu kana keessatti wareegama dhufuuf inni bakka gahe hundatti wareegama kafalchiisuun alatti hin gaagabu duubatti deeba. Kanaaf uummanni keenya dammaqsinaan of eeguun dirqama isaa irratti wal dhagahuun walii masakamuun dirqama isaa irraa waan jedhu kan biraa immoo ammas gareen nurratti nageenya isaa hin beekamne keessattuu ammallee bulchiinsummaan qaama mootummaa naannoo Oromiyaa waliin hoogganamne waliin wal caqafnee afaan dubbachaa jiru kun kallattii hedduu keessa kan jirudha. Tokkoffaa dhimmi nageenya naannoo irra jiru ammallee bilchinaa fi kan daandii irratti hin deebinedha. Keessattuu Harargee irratti kan godhamaa jiru ajjechaan godhamaa jiru qaama nageenyaa naannichaa poolisii Oromiyaatiin keessatti sassagamee kalee immoo afaan Oromoo baratee diinummaan isa keessa jiru ergama diinaa raawwataa jirutu ijoollee ajjeesaa jira, daa'imman ajjeesaa jira, jaarsa ajjeesaa jira. Kun ammallee qulqulloofne. Qulqulleessuuf immoo wal quba qabaachuun, wal eeguun, wal tiksuun dirqama keenya. Namoonni kunniin mallattoo akkamii qaban? Namoonni
hiriirran keessatti ol ka'anii akka nama immoo sabaaf dhugama qabanii dabarsanii of kennan hin dhaadachiisan. Alaabaan maqaa adda bilisummaatiin jiru kan birbisuu isaani kan immoo fuulda'ee deemu isaani. Akkuma beekamu addas wanni kun Oromiyaa keessatti magaalota hedduutti mul'ataa ture. Magaalota Shaashimannee keessatti sirba warraaqsaa warroonni sirbisiisan. Warroonni immoo konkolaataa qabatanii socho'an bajaajii qabatanii socho'an. Namoonni kunniin yoo qabaman immoo yoo sakatta'aman waan biraa of keessaa qabu suuraan isaan of keessaa qabu saba biraa agarsiisa. Keessattuu warra kaabaa kana agarsiisa jechaadha. Kanaaf uummanni keenya dammaqinaan walii hoogganamuudhaan walii eeguudhaan nama fuula haarawaa ta'e kamiyyuu jala yaa'ee tiksuuf wal tiksuun dirqama keenya. Kanaaf waamichoota abbaa gadaa kabajuun aktivistoota keenya alaatiif keessaa kabajuun mootummaa naannichaa kan amma afaan keenyaa fi kallattii keenyarra deemee waliin wal dhaga'u kan dideef immoo tarsiimoo mataa isaa baafnee socho'uun dirqama keenya waan ta'eef kana qofa osoo hin taane ammallee diinni ajandaa guyyaa guyyaatti nu uumu keessatti waan saba keenya gaaga'uu danda'u waan qabsoo keenya immoo xureessuu danda'u kallattii hedduutiin uumamaa jira jechaadha. Kana wasiin jiru maal meeshaan sadarkaa ammaa Boorana irratti ta'e kun kan nama gaddisiisu kan nama yaachisudha. Meeshaa fe'amee midhaan fakkeessanii meeshaa fe'amee san irratti immoo uummanni maali kun yoo jedhee gaafate tarkaanfii qaamni federaalaa irratti fudhate kan madaalawaa kan taane kan lubbuu namoota keenya gaaga'aa jiru. Ammallee as keessatti poolisiin Oromiyaa qaamni bulchiinsaa akkaataan ittiin waan san deebisaa jiru madaalli gochanuu irratti raawwatamaa jiru kan madaalamee miti akkaataan uummanni waltisuudhaaf daangaa ofii tisuudhaaf nageenyummaa eegsisuudhaaf kutatee bahaa jiru kan ammallee madaalli hin qabne waan ta'eef gama kanaanillee kallattii hundaaniyyuu namni keenya cimee itti fufuu qaba waltisuu qaba waliin hoogganamuu qaba wal dhagahuu qaba gaaga'ama gargarii hin taaneef uf dabarsee kennuu qabu. Ammallee immoo gaafileen yeroo ta'anii fi yeroo ta'an keessatti ka'amu kamiyyuu ta'uu waliinii fi tokkummaa keenya cimsu bu'uura ta'ee ka'uu qaba. Gaafileen sunni daangaan Oromiyaa tolfamuu qabdi. Lammiin Oromoo lammii Sumaalee keessatti buqqa'uu hin qabu. Ergamni immoo tooftaa yeroo yerootti diinuu baasu Oromiyaa irratti fi Oromoo irratti hojiin irra oolu. Hoogganni siyaasaa kalee hidhaa jirti. Oromoon hunda akkuma gittillee hidhaa jira. Gadi dhiifamuu qaba. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uun faayidaan addaa bu'aan Finfinnee arganna jenne deebii argachuu qaba. Kanaaf abbaan biyyummaa heerri seeraa fi heeraan dhufame hojiirra nu haa oolu nu haa dhugoomu nu haa mirkanaa'u jechi jedhu yaada afaan tokkootiin dubbachuun dirqamaa fi dirqama Oromummaa keessaa alaa guddaa diqaa jaarsaa fi jaartiiti. Keessattuu wanni hubatamuu qabu ergamni diinaa ijoollee qeerroo umriin isaanii siyaasummaan hubanne keessatti lafa harkaneeffatee bakka gabaatitti bakka gargariititti waan uummanni keenya irraa hafuu hin dandeenye dhaadannoo uummanni keenya irraa hafuu hin dandeenye nutti gadi fidee ittiin miidhaa jira waan ta'eef namoonni isaan irra hubatan daa'imman sanniin irra hubatan jaarsi jiru dargaggeessi jiru abbootiin seeraa jiru poolisiin Oromiyaa illee waan kana xaawwata akka utuun uumin foolleen illee utuun uumin waltisuun wal eeguun yeroon isaa amma. Kanaaf waan qabne kana galmaan gahuudhaaf mata duree biraa akka nutti hin uumamne qaawwa biraa akka nutti hin uumamne waliin dhageenyee wal jala masakamuun yeroon isaa amma. Kan ammoo dhimma alaabaatiin wal qabatu alaabaa uummata Oromoo calaqqisiisuu eenyummaa uummata Oromoo calaqqisiisuu wareegamaaf gaaga'ama jaalawwan hedduun dhiiga kennanidha. Kan jedhamaa jiru kan uummata murteeffachuu danda'u waa'ee alaabaa kan abdachiisaatiif Oromiyaa irra mirmissuu danda'u uummata Oromootiif Oromoodha. Hadhaaf immoo gaaga'ama keenya hedduun beekamaa waan ta'eef abbaan barbaade alaabaa keenya irra murtii kennuu hin danda'u. Nuti gaafa barbaanne bakkee kaa'annu eessatti akka dhaaban saba bal'atu murteeffata. Namni alaabaa mormu hin jiru. Kanaaf ajandaa diinni immoo tooftaa godhateen ittiin gadi bahuu danda'u irratti dammaqee dursinee beennee irratti hojjechuun dirqama keenya. Oromoon haga ammaatti injifannoolee mirkaneessa keessatti waan dunni nurratti hujuuf deemu dursee irratti hujuudha. Odeeffannoon diinni godhachaa taa'ee nurratti hujuuf deemu keessa seenee taksee keessaa baasuudha. Kanaaf
ammallee wanni diinni nurratti hujuu deemu kun wal dhageennee waliin masakamnee waan diinni hujuuf yaadu irratti xiinxala kenninee maal hojaa jira jennee sakattaanee baasuun dirqama isaati. Hatta diinni Oromoo maal hojaa jira jedha malee diinni immoo Oromoo maal hojaa jedhee odeeffataa hin jiru. Maalidhaaf waan isaan hujuuf yaalan xurree waan itti cufameef jecha, qaawwatameef waan itti cufameef jecha, waan wal dhagahameef jecha, waan walii galameef jecha. Kaabaa kibbatti gammoojjii badda hireen uummata keenya Somaalee irraa buqqisan hiree tokkummaatii fi hiree immoo uummanni keenya baqaffatee afaan tokko diinni tokko akka qabnu walitti kan agarsiise kan walitti himedha. Akkuma ana ati beennu irratti jaartiin dubartiidhaa fi dhiirtillee kan itti himte waa'ee Oromootii waa'ee Oromiyaati malee waa'ee kan biraati miti. Wallagga irra taa'ee kan ittiin waa'ee Oromootii fi waa'ee Oromiyaati. Dhakkeessa Shaashimannee taa'ee kan waa'ee Oromootii waa'ee Oromiyaati. Dangaan takkaaf taakkuun takka cabuu akka hin dandeenye. Teebuu hin dandeenye. Dhiiraa miti dubartiin illee daangaa feetiin sararachuu akka dandeenye. Federaalaa miti abbaan illee dhufe duubatti hin deebinu. Dhaadannoon jedhu ifaan ifatti walitti himee jira waan ta'eef hireen dhufte tun tikkaa fi naamusaa fi waliin hoogganamuun dirqama isiiti. Kanaaf uummanni keenya bakkee jiru irratti waltissuu waliin dhagahamuun waliin hoogganamuun nama fuula haaraa ta'e keessattuu waan ta'amaa jiru kana keessatti nama fuula haaraa ta'e nama immoo dhaadannaadhaan nuun adda ta'u qabannaadhaan nuun adda ta'u adeemsaan nuun adda ta'u irratti xiyyeeffannaa goonee yeroon keenya dargaggeessi keenya jaarsi keenya manguddoon keenya abbootiin amantaa keenya hundumtu irratti hujuu dirqamaaf dirqama Oromummaati waan ta'eef jabaannee akka itti deemnudha dhaamsiyan qaba isin jedhu. Ayyeegaa hedduu galatoomii kabajamtoota fi dhaggeeffattoota keenyaa dhaamsii yeroo ammaa kana dhagaa jirtan qeerroo Oromiyaa keessaa akkasumas immoo dhaaba Koongirees Federaalistii Oromoo yookaan OFECO kan Dr. Mararaa Guddinaa fa'aa akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa yeroo ammaa kanatti hedduun isaanii irra caalan isaanii jechuun ni danda'ama yeroo ammaa kanatti mana hidhaa keessatti argamanii egaa namni kunini nama mana marii fi dhaaba kana irraa dorgomaa turedha. Dhaamsi kun dhaamsa haala wayitaawaati. Egaa hedduu galatoomfanna. Hayyee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galata Mamzaafi. Radio Dandi Haqa, 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 Radio Haqa Dabbati Qabsoo Itu Qabsoo Dhugaa Rabbu Ramtee Media Hawaasa Bal'aa ibsituu dukkana walaala